متخيل مخن ولا قاد يا أخي ست أمات أجر ورها الجرابك جرس قبسي فمه أمتا لفا الرقوة كنان والدبيلات تجر فانو في ولا بلافاتي يتشاجر جافين ميها سوا جافين كانت تديبنا أجيتش جملة هو رو قدرت تراوته أكسوما وان سوشيال ميديا كان رتي ديما ما تنجر أجيتش كان كراوته فانو راه أكسوما قرتي أمني أتيجي كبات سونيله أمتنا نو سنيتين واللولس كابخجر وما كرتي كم جافين رئيس رئيسان كان جتولا مه وان كان رتي وقال فرجرو هو مالني مالتو ديما ما تنجر يرو أرنتنا بكنا في حاجة قرتي بدارين لو فكنا تاتين تكويرو تامل إني تكويرو جنّا كمه ديجا جنّا كمه سانكو فسوهين تاني إنه مايو سوني جال كبي تاي إني برابل أندو بجراتو تنده وان تاي فشورا أسيرتي مهالا قرتي وماني قرتي بكاي كوني كيس جرو في وان دي ماما جرو رتي أنا برابو موبايل براهي بقرا دي بيران غارا channel لك يا رفتن سنجرا تربان كنا كيسا كلامات ودي ماما تنجرا فين كيساتي هذا رومو كيسا يسا قد قرتي دوري تبعتان كنا شنو يبي أكاسو ما قرتي آدان حالا كنا ميت أجتين ملاتات جرا جودا أكاسو ما قرتي كنا أول كباتي مونا موتا gurguddaa dabalatee gartee hedduun isaa kan profaayila godhataa inni kan gartee kana farsaa kuni gartee dhugumatti bilisummaa addaatti dhufee waan gartee waggaa torba dura argineetiin hin beeyne arganne ka jedhee gartee isa kana farsullee hin jira jechuudha akkasuma gartee warri waa abaaru ammoo akkamitti gartee hinjifannoo fi miidhagina hagana ga'u gammachuu oromoo kanaa hin dubbanneellee jedhamaati jira waan ta'eef nutillee gartee akka nama sooshaal miidiyaa kanarra jiruutillee irraa dubbachuullee dirqama waan taateef jechuudha dura tokkoffaa oromoon gartee akkanatti Finfinnee keessatti suuraa ka'ee akkanatti gartee gammadeetiin kan agarsiisu oromoo ta'ee nama kamiyyuu gartee kan jibbisiisu hin jiru oromoo miti saba kamiyyuu gartee nama aadaa qabuu fi aadaan sun gartee miidhagaadha aadaan tokko waan saba tokko gartee wal barsiisu waan eenyummaa gartee saba tokko mul'isuudha waan ta'eef namni kamiyyuu gartee kan saba kana hin ta'in iyyuu kan jibbu hin jiru jechuudha jechuun warroonni gartee waa abaaraniif yookiin gartee cinqii boo'aa yookiin mootummaa irratti duula maaliif kanan dubbanne ajandaan jedhullee ni deemamaa jechuudha kun hedduu takka nama gammachiisa namni gartee kanaaf hin gammanne hin jiru alam asirratti waa lama hinjifannoodha jijjiiramaadha kanan agarre waggaa torba dura amma waan guddaa tokko argine tole amma fakkeenyaaf aadaan kun akkanatti agarsiifamuun oromoodhaaf Finfinnee keessatti akkanatti gartee agarsiifamuuf abbaa biyyummaa oromoon Finfinnee irraa qabu deebisee gaafii oromoodhaa deebisee jechuudha waggaatti gartee yeroo takka achitti gartee wal gahanii dubartoonni fakkeenyaaf Adaamarraa Sabbatarraa Sulultarraa Shaggarsiitii magaalota jedhamu kanarraa walitti dhufanii naannoorraa Amboorraa bakka garaagaraa irraa walitti dhufaniitiin akkasitti kabajuun waan bareedaadha garuu ammoo akkasitti amma kabajuun gaafii oromoodhaa deebisee jechuudha fakkeenyaaf amma akka hinjifannootitti warroonni labsan bar beektota silaa gartee beekaadha jedhamu gartee duraan nuti hordofaa turre kan profaayila godhateetiin gartee kana arguun maanuu galata waaqaa jedhee gartee akkasitti gartee kan lafa deebisatu jira aadaan agarsiifamuu itti gammanneeti jirra garuu amma kun gaafii oromoodhaa deebisee hinjifannoo jijjiirama fide jechuudha fakkeenyaaf maaltu argame jijjiiramaadhaaf wanni gartee kaleessa hin argamin argame wanni jedhamu tokko maalinni wanti argame suuraa kana bira hooyoom dabra fakkeenyaaf amma hinjifannoon amma kana jaabanatee ta'u warroota gartee amma faarsee bulaa kana biratti yeroo hundayyuu jijjiirama yookiin ammoo wanni argamu kuni suuraa fi bilicii guyyaa takka agarsiifamu kana bira yoom dabrama maaltu waa'ee jijjiiramaa fi biyyummaatiin maaltu wal qabsiisaadha nama namoonni achitti argaman kun homaa warakkoon qabu waanuma sirriiti kalammataa aadaan saba tokko gartee kan agarsiifamuuf tokko keessa eenyummaa isaa mul'isuudhaa fi jiraatumayyuu sabni kun kunoo saba akkanaa kana saba kana ammoo agarsiistuun isaa eenyummaan isaa kana yoo jiraatutti hin jiraatiin hoo fakkeenyaaf amma jiraatuttuyyuu hin jiru anka jedhu Finfinnee magaalaa qofa taate har'amta Itoophiyaan yookiin ammoo Oromiyaan Finfinnee qofa taate bakka nuti hundi keenya magaalaa labsannu ankanan jedhu amman tana Oromoo magaalaa keessa jiruu fi baadiyaa keessa jiru harki 90 harki 80 gartee baadiyaa jira haalli jedhamu sun ni jijjiirame waggoota torban kana sabnummaan Oromoo jedhamu kun meeqatu gartee magaalaa jira meeqatu baadiyaa jira miliyoona meeqatu baadiyaa jira kuumattu gadi deebifnu amma jechuun amma miliyoonuma san illee dhiifne hayyee Oromoo kuma meeqatu baadiyaa jira kuma meeqatu magaalaa jira isuma gartee Oromoo amma isuma magaalaa keessa jiru kan kiroodarii keessatti suuraa ka'aa jiru kan akkasi gartee agarsiisee maali bareenni akkanaa maali gartee wanni akkasi miidhagu kuni maali gartee namni kana argeetiin hin gammanne hin jiru jijjiiramni gartee kanaa oliin jiru waggaa torba dura kanatu ukkaamame Oromoon amma isuma irraa baname kana kan waggaa torba dura ukkaamame kan irraa baname kan Finfinnee keessatti gartee akkasitti waggaatti yeroo takka gartee suuraa kana ka'u kana qofaadha moo akkamii Oromoon fakkeenyaaf kabaadiyaa sun akkam keessa jira horroo guduruutitti gartee aayyoontuun akkasitti booyaa inni kan gartee asii Finfinnee keessaa wellisu kuni ati ganaa si ajjeesanii haadhatee ajjeesanii ganaa saaxina bareedaatu gartee haadhatee saaxina bareedatti awwaalamte saaxina bareedaa haati keetti awwaalamte kana maaliif ilijiteetiin sirbina jijjiirama argattee bilisummaadha akkamitti waa'ee boo'ichaa dubbattaa ganaa mataa kennaan nuun jedhan ilaata jedheetiin shakka yoo rakkinni kun dhaabbatee araarri bu'uu baate yoo warri wal ajjeesu kun araaramuu baate haga gartee badhaadhinni bilisummaa haala kanatti hubatutti haga badhaadhinni gartee haala qoqqoodamiinsa godinaan alaabaa gartee qabaleedhaan hudhaaban kanatti amananitti haga wallaalaan kenna gartee kan sooshaal miidiyaa kanarra jiru irraa bitaa jiru kanatti
santu as deema jedheetii yaadaan. Inni kaan asii gartee akkanatti boyaa jumlaadhaan lubbuu nama 20 horiillee yoo ta'e 20 ganda tokko keessaa dhumuun maqaa qaba. Lubbuu nama 20 dhume achi boo'icha maaloo beela'e ka'aniin hafillee gartee buqqa'ee bakka akkana jira. Bakka jedhamutti inni kaan ammoo asii sirbe akkamitti gartee miidhagina akkana kana hin dubbanne. Akkamitti miidhagina bareedaa jijjiirama akkana bilisummaa argatte kana akkamitti hin dubbanne. Siin jedhama. Mee amma kun fakkeenyaaf ati akkamitti hiitame amma. Shooftiin moorummaan hedduun gartee wallaala kennaa waan beekamuuf tartiibni kun jechuudha. Nuti waa'ee waboo, waa'ee mootummaa, waa'ee fannoo maalii miti nagaa haa argatuudha uummanni kun nagaa uumaan jiraatee haa galuudha. Qumaarri gartee uummata keenyaan taphatamu kun haa dhaabbatuudha. Wanni gartee nuti jechuu barbaannu. Akki faarsee bulaan fedhu ammoo akkasii saaxinii akka ati ittiin awwaalamin itti awwaalamtee kanaa maal ililchinee jijjiirama bilisummaatti argatteedha kun jedhaniitiin kana si jala qabu barbaadan. Shooftiin mooriin hedduun irraa bita. Akkamitti gartee kiroodariin Finfinnee kun hin faarfamne akkamitti sin gammachiifne siin jedha fakkeenyaaf. Oromoon kun akkam hin jijjiirame haalli kam isa baadiyaa jiru isa magaalaa jiru kamtu caala. Dhibba meeqa akka baadiyaa jiru dhibba meeqa akka gartee magaalaa jiru fakkeenyaaf. Tole hayyee mee taatee amma gartee horroo guduruutii taame kana lubbuu namoota 20 olii gartee kan jumlaadhaan akkasitti gartee irra shaname. Wanni kun jalqabbii miti. Horroon guduruu bakka Wallagga keessa jechuudha. Iddoo rakkoo nageenyaatiin hedduu takka gartee dhiigni namaa ittiin dhangala'ee dhiigni namaa itti lafa lola'e keessaa isii takka jechuudha. Akkasumaanillee ammoo as keessa dhagaa tokkoon shimbira lama akka jedhamu san uummata Harargee irraa gara sitti godaane. Uummata san keessaa filatameeti jumlaan akkasitti dhuma. Yeroo garagaraatitti sheekonni isaanii, beeytonni isaanii, dubartoonni, daa'imman namoonni hedduun jumlaadha yeroo garagaraatitti rashanamaa jechuudha. Yeroo kun taamu ammoo faannotu godhee akkasuma gartee wallolatu jira bakka san waliif bu'iinsatu jiraadha. Mee amma namoota gartee mootummaa deeggaran keessaa tokko Caffee Raamisi. Caffee Raamisi waa'ee kana irratti yaada inni kennate kana. Meeqatti yaannu rakkina Itoophiyaa keessatti mudatu hundaa'u mootummatti qubalaachuu osoo hin taane maddiidhaas maaltu jira jennee ilaallu. Uummata keenya amma kan Wallaggaa dhiyaa keessatti dhumaadhaa jiru. Warra Harargirraa buqqee garas qubsiifame kan fixaa jiru finxaaleeyyii faannoodhaati. Sanii alaa uummata lafaa irra qubatan kanaan wal dhabbiidhaatu jira. Uummanni kuni uummanni achi qotuus Oromoodhaa. Deebisee finxaaleeyyiin faannootiin rakkoorraa qabdee walitti bu'iinsa kanaatti deemaadhaa jira. Waan ifa taa'u kana mootummatti qolaachuu osoo hin taane mootummaadhaa wajjin taanee waan kana furmaata akkamitti finnaa jennee hayaannu. Mootummaadhaa godhee jennee mootummatti qolaachuudhaaf yoo namni gufatee lafa dhees mootummaadhaa godhee yoo namnis tokko saabamees mootummaadhaa godhee qofaa miti. Rakkina jiru maddii deemnee haa laallu waliin furmaata haa barbaannu. Caffee nama mootummaa deeggaru nama gartee akeeka mootummaadhaa qabu keessaa isa tokko jechuudha. Rakkoon gartee uummata kanaa faannoodhaan mootummatti gartee quba qabu osoo hin taane mootummaa waliin akkamitti gartee akka wanti kun furamu barbaaduudha. Mootummaan garuu ammoo nagaa uummata kanaa gartee eegsisuudhaaf dirqama qaba. Wallolatu jira bakka isaan gartee qubatan kanaa fi warra biyyaa Oromtootuma Wallaggaatii fi kan Harargee kana jidduu Harargee jechuun Harargeen dhuftee lafa keenyarra qubatte akka waan Wallagga jedhanii kanatu gartee rakkoo kanaaf siyaasa wallolatu jira ta wallolatan afaan guuttateen jenne amma ammoo faannotu fixee akkasuma uummanni kun wallola qaballeedha. Wallaggi kun quba qabaadhu kama gaafa dura gartee yeroo waggaa 20 dura qubsiifame waggaa 20 har'an tana 20 naannoo san akkasiiti. Gaafa qubsiifamu uummanni Wallaggaa kanuma uummata kana gartee simatee qubsiifameedha. Gaafa gartee bar yeroo obbodiyoo wayyaanee waliin gartee biyya bulchitu Junaadiin qubsiisu san Wallagga ni qubsiifaman, Iluu Abbaa Boora ni qubsiifaman, Baalee ni qubsiifaman. Amma uummata kanas jumlaadhaan nama hagasii irraa fixanii akkasuma qabeenya isaanii irraa saamanii bakka san irraa ari'an. Akka amma Caffeen jedhe kanaadha akeekni fakkeenyaaf namoota mootummaa deeggaru kana biraa jedhamaatiin jiru. Ka biraa ammoo waboon maal eegaa haga faannoon gartee achii dhufteetiin fixxoo maal eegaadha. Yeroo garagaraatitti illee ni jedhama inni kun jechuudha. Uummanni kun waggaa 20 gachi qubate. Gadaa wayyaanee san keessaa rakkoo lafaatiif maaliif walloruu dhaban. Uummanni kun iddoo qubsiifaman kana hundatti jireenya akka gaariitti itti tolee akka gaarii akka jiraataa jiran namoota mootummaan qubsiisanii miti nama hedduu kan wal beekaniin ganda dhaloota isaanii sanirraa fuudhanii garasitti akka geessan akka jijjiirama guddaa argatan yeroo garagaraatitti dubbatama jechuudha. Uummanni bakka isaan qubsiifamanii kunis lafa gartee raaree ta mootummaa jala jirtu lafa akkasii gartee qubsiisaniitiin akka misoomsan godhaniif jechuudha. Uummanni akkasiin ofii isaaniitiif iyyuu kabiraatu wal dabalaati deema. Guyyaa takka gartee uummanni Wallaggaa lafa kiyyarra qubsiiftan jedhee isaa dubbatu dhageessanii isaa takka itti roorisu gadaa wayyaanee keessa baana. Ka waggaa 7 kan amitti as deebina takkaa dhageessanii beektu. Akkasuma ammoo
ummanni Harargee kun lakki bakki nu qubsiiftan kana ummanni kun gartee nutti roorrise lafa kenna nuun jedhe lafa kennatti nu deebisa isaanii jedhan agartanii kan ammoo gartee isaan duubatti hafee ka biraatu wal fidan ka gandatti hafan san iyyuu fidanii wal harkisanii gartee akkasitti wal fidanii akkasitti naggadallee babal'ifatanii ummata biyyaatii wali akkasitti gammachuun akka jiraataatiin jiran yeroo garagaraatitti gartee agarreetti ture jechuudha. Kana mee dhalattoonni warra as jiraatanii fi dhalattoonni gartee Harargeetillee kijiba haa jedhan kana argaa turre. Amma eessaa dhufe waggaa torban kana jechuudha. Waan si ajaa'ibsiisu viidiyoo tokkoon arge ka gartee namoota rakkoo sun irratti raawwatee fi sooshaal miidiyaa kanarra ka deemu ka gartee namni achirraa gartee haasofsiise tokko jechuudha. Halkan eegara fireerutti dhufanii maal asii gootan eentu asiisin fide lafti kun keessanii miti asirraa deemaa jechuudhaan dhukaasni gartee kan nutti banamee jedhan hawaasni gartee achirratti rakkoon sun irratti raawwate ka gartee ajjechaan jumlaadhaa irratti raawwate sun jechuudha. Waan amma gartee caffeen jedha kanaan akkatti waliin galu gartee yoo takka karaa dhalattoota Harargeetiin keessattuu bal'inaan waa'ee gartee ajandaa gandummaa kanaa wal qabatee Harargeen uf tahuu qabaa, Harargeen uf dandahuu qabaa, Harargeen akkanaadha, Harargeen akkasii waan jedhamuun faarsee bulaa hedduu namoota gartee beekamoo sooshaal miidiyaa kanarratti beekaman artistoota dabalatee namoota hedduun bobbaafamee sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa kanatu deemaatiin ture. Gaafa dhiyoo Arsii fi gartee Harargeen Saudi Arabiyaa keessatti hattoota gartee walloltu sanii wal qabatee jaarsummaan guddoon gartee karaa TikTok kanarratti ka gartee namni kumni 10,000 daawwatu irratti jaarsummaan taa'amee dirqitti fixame jechuudha. Arsiin gartee nama Harargee akkas goote, Harargeen nama Arsii akkas goote, jaarsummaan guddoon taa'ame jechuudha. Har'an tana yeroo namni 20 ol rashanamoo namni tokko hafuura kabaase hin jiru. Dirqiidhaan amma as babbahaati jira jechuudha. Kuma namni 20 ol rashanameeti barra osoo loon illee taate ganda tokko keessaa loon 20 yoo dhumeeyyuu kasaaraa guddoo bar'uu jedhamee gurra qabatamee xiyyaamuu qaba. Uummata sanirra nama meeqarra gartee kasaaraan diinagdee ga'edha. Lubbuun nama 20 achitti dhumte namni tokko hafuura hin baafne jechuudha. Yeroo ammas deebi'amee xiqqoo dubbatame ammoo waboon maal eegaa waboon gartee Oromoodhaaf qabsaa'e akkamitti irraa ittisuu dhabee akkasuma gartee ajjeechaan kun ammoo gartee kan taa'ame wallola lafaattu jira amma ammoo faannootu fixe. Boramma Wallaggaa fi Harargee jidduutti jechuudha. Shuuf tapha gartee taphatamaatiin jiru. Gaafa dhiyoo ajandaa gandummaa saniin Arsii fi Harargee jedhamee akkasitti gartee shubbisamaatiin ture jechuudha. Amma waa'ee gandummaa kana wanni kaafnuuf beeke kaa warroonni gartee bobbaafamaniitiin akkasitti gartee waan san oofan ni dhiisanii miti sun hojii isaaniiti yeroo kamiyyuu ittillee milkaa'aa jiran. Garuu wallaalaan sooshaal miidiyaa kanarratti dhugaa sa'ee waan san wellisu kanatti agartee sheekota, beeytota, abbootii qabeenyaa hunda addaan qoodatee akkasii gartee wellisaatiin ture akkana kophatti siyaasa ittiin si hojjetuu fi jechuun akka waan hinjifannoo wahii tokko tokkotti gargaaramu. Harargeen nama jalan deemtu kana booda Harargeen uf taate ka isin jala deemuu dhiifte ka amma mee ilaala waan faarsee bulaa fi gartee namoonni ergama sunniin jedhaa jechaatiin turan akka waan gartee yookiin nama wahiitiif guuza deemaa jiran jechuudha. Akkana kophatti si baasanii waan gartee qoshaasha si godhanii keessattuu ani yeroo hedduu gartee faarsee bulaan kun bakka garaa jiraami an keessattuu faarsee bulaa Harargee kabaalee hedduu takka garaana nyaata waan fuula duratti as deemuudhaaf deemu waan hulaa nama hundaa dhadha'uudhaaf deemu. Dhiirri tokko yeroo dhangala'e gadaa badhaadhinaa kana fakkeenyaaf amma dhiirri tokko yeroo dhangala'e dhiiga dhangala'eessanii isa duubaan hoo maali yaadame waan jedhu ati ija banattee olaaltee yoo nama gartee suurrii qabu taate jechuudha. Saniidha gartee kasi yaachisu. Haala akkanaa kanaan tapha gartee qabaleetti deebisan asiin ammoo tuulamni gartee akkanatti gammadaa jira aadaa akkana agarsiisaa jira achitti ammoo gartee lafarratti wal lolame faannoodha ammoo gartee kan fixe. Torbaanuma takka dura ammoo Harargeen uf dandahuu qaba, Harargeen uf ta'uu qaba, Arsiin uf ta'uu qaba, Baalee akkas ta'uu qaba, Baalee biyya akkas kanatu sirbamaatiin ture jechuudha. Torbaan takka illee osoo hin gahin kuni godhame jechuudha. Bal'aa hedduudhaaf eeguma kun ta'ellee homaa waan adda bahuuf hin jiru jechuudha. Tole ammoo faannootu fixee waboon ammoo gartee faannoo wajjin walii galee maaliif gartee uummata kana ammoo hin eegnedha. Kan milishaa jedhamee uummata irraa guuramu karaayyaa ittisa biyyaa jedhamee kan nageenyaa jedhamee uummata irraa ni guurama. Bakka rakkoon kun itti taatetti daqiiqaa 10 caalan deemu jedhan kaambii waraanaatu achi jira jedhan milishatu bakka san jira jedhan humni nagaa eeguu kan gargaraatu bakka san jira jedhaman haga rakkoon kun ta'amu san fakkeenyaaf amma waboon ribeeroo laadha mootummaa wajjin falmaa jira inni aangoo qabatuudhaaf deemaa jira nuti gartee amma barra waa'ee waboo deeggaruudha waa'ee mootummaa deeggaruu uummatuma taanee yoo dubbanne akkana noormaalii eenyu kan uummata fakkeenyaa fi waan milishaadha karaayyaa ittisa biyyaa hatta haga uffata milishaa jedhame buusimmaan fakkeenyaaf amma gadaa badhaadhinaa kana bara buusimmaan uummanni kuni guuru humna gartee biyya san keessa jiru olii jechuu dandeessa bara. Mootummaadha moo waboo fakkeenyaaf gamaa gartee qabsaa'eetiin yookiin aangoo qabatuudhaaf qabsaa'u mootummaa kuffisuudhaaf qabsaa'uudha.
waboo mootummaa irratti qabsaa'aa jira bar kana gaa eeysisuudhaaf ammoo biyya san bulchaatiin jireenu ka gibira gartee guurataatiin jireenu mee fakkeenyaaf ammati mootummaa deeggarte eenyu kan nagaa biyyattiidha sanii eeguudha barbaadu jechuudha eenyu kan nagaa biyyattii sanii eeguu qabu mee fakkeenyaaf amma akkuma amma afaan baraanii asitti yoo gadi jetteetu maal laalte mee akkamitti amma hisaabni kun karaa kamiin waboon amma fakkeenyaaf faannoo wajjii walloluu qaba jechuudha mootummaa dhiisee jechuudha amma fakkeenyaaf anamma waa'ee faannoos waa'ee waboollee nan galchuun akkami mee amma akka kaalkuleetaa isaaniitti fakkeenyaaf mee akkami waboon amma akkam godhuu qaba fakkeenyaaf ribeeroodha yookiin bakka sanii iyyuu hin jiru ka bakka sanii kaambii qabu kana geenna uummataa gartee eegaatiin jiru eenyonni dhiyeenya kana immoo waan si ajaa'ibsiisu akkuma falfalli gowwaa hin dhokatu jedhamu san waliin mari'atan qaamni wal faallaa waliin taa'e akkamitti faannoo fi waboon waliin mari'ate akkamitti gartee eebaluuf eebaluu waliin mari'ate eebaluuf eebaluu akkami waliin mari'ate qofa taate karaa miidiyaa mootummaatiin karaa faarsee bulaatiin jechuudha ammas dhufamee ammoo kana faannoon fixe akkasuma uummanni ammoo wal lola kana qaba torbaan takka dura uummanni harargeen uf ta'uu qaba harargeen uf danda'uu qaba nama jala deemuu qabu arsiin uf ta'uu qaba nama jala deemuu qabu wanti tokkotti wanti nama gammachiisu beektaa karaa wallaggaa kana waa hedduutu yaalame karaa gartee uummata wallaggaa kanaan amaara wajjin isaa taatu oromoo fi oromoo jidduutti illee haa taatu inni kuni yeroo hedduu faa waayee lakkoofsa yeroo hedduuti amaara jumlaadhaan wallagga keessa yeroo kaan 500 dhume 600 dhume 300 dhume osoo uummanni wallaggaa sun akka gartee kutaalee birootti dhiifa bal'inaa godhaan akka wallaalaan kutaalee biroo keessa jirutti akka gartee harargee keessa jirutti akka baaleen keessa arsii keessa akka jimmaan keessa jirutti osoo gartee wallaalaan iji bal'aadhaa kan akkamatti qabalee qofa qabateetiin fiigu wallagga gartee waa'ee gandummaa hin qabu miti namni gartee gandummaa ganda isaan jaalanne hin jiru takka sooshaal miidiyaa kanarra gabbahee wallagga wanni biraallee haa hafu oromoon gartee na dagatee kophaa kiyyaan dhumaa jirallee takkaa jedhee isaa dubbatu agartanii komii isaallee qabaatee garaa keessatti kumata takka saba kanaaf isaa ajanda ta'u agartanii balballi itti cufameetiin akkasii jumlaadhaan ajjeefamaatiin jira osoo waa gabaabsee yaaduudhaa fi miirri gartee gandummaadhaa kan qabaleedhaa kuni butameetiin isa jala gartee gulufuudhaan ka deemu uummanni kun wallaggaa kun ka deemu taate diraamaa meeqa hojjetame yoona oromiyaan tun akkuma yaadame sanatti walitti gadi baatee turaa wal gootee wal barbadeessite akkasuma oromoo fi amaarleen akka yaadame san wal godhe silaa wal barbadeessa jechuudha. Tarsiimoo dhiiga uummataa dhangalaasuudhaa fi gartee haala qoqqoodamiinsaa fi jumlaadhaan nama 20 nama 30 lubbuun namaa gartee baala hanqattee haga akkana godhamu kana alatti tarsiimoon biraa kan bulchiisaan jiru uummata keenyaan maaliif taphatama uummata keenya gartee maaliif qisaasama araara naaf buusaa tokkoomaa araarama jedhe uummanni kun narratti wal hin lolinaa jedhe kadhatee dadhabe haga yoomii itti fuufna ammoo amma dhiiga kanatti hoo dhiiga akkamitti maaltu itti aanama fakkeenyaaf maaltu deemama maaltu ta'amuudhaaf deema hayya waliin qabatu inni shinooyyee fi gartee finfinneedhaa sirbuu fi ayyoon asitti bu'aa jirtu kun waliin qabatu jedhama tokko gartee as garagalame jechuudha akkamitti waliin qabanne ollaan bar yeroo gartee fakkeenyaaf namni tokko du'e aboo ollaa kennaa taasisaan jirti usa yoo sirbi jiraate iyyuu usa yoo sargii qabaate iyyuu ollaa kenna gartee gaddi jira asitti irratti hin sarbinu jedhe bar haqa walii eega akkuma ollummaatitti iyyuu bar dirqama walirraa qaba akkamitti gartee waliin qabanne aadaa sunillee ka tuulama qofaatiin kan oromoo hundaati ka du'aa jiru sunillee ayyoo sunillee ayyoo oromoo hundaati bor hulaa nama hundaa dhadhaa gowwoo miitii taa'ii haga sibira gahuudha akkuma gartee gowwaan na nyaataa jira hin dubbatin asoo jedhu gowwaadhaan 8 waraabessi nyaata jedhamu san akkasuma ati hin dubbatinii cal'isiidha ammoo hulaa nama hundaatu dhadhamu isaan oolamu hundaafiyyuu sagalee walii haa taanu wal quba haa qabaannu tokkummaadhaan yoo falmannee ala hundi keennayyuu takka takkaan haadha kiyyaa fi kee irra gahee hunda namaatu mana isaa dhadha'uudhaaf ta'a jechuudha nuti yeroo hundayyuu sagalee uummataa tahuu uf dagatoo hin qabnu faayidaan kiyya kee kan hunda kennaa yoo tokkummaadhaan walii dubbanne kan diinni sodaatullee humna kee bakka itti jabaatuu danda'uun tana hubattee gara tokkummaatitti as deebuu qaba uummanni keenya alaabaa gartee godinaa diinni itti kenne kan leellisu kana dhaabuu qaba jechuudha. Adabdu Abdu Mobile Birraa'ii hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.